Barattoonni riimediyaalii baga gammaddan bu'aan keessan sirreeffamee jira. Akkuma argitan gosoonni kanneen akka maatisii, ikoonomiksii, histirii akkasumallee naachuraal saayinsii tokko tokko irratti qabxiin keessan haga ta'e wayii dabalamee jira jechuudha. Warreen ani ilaalee keessumaa gosoonni kanneen akka ikoonomiksii fi histirii irratti qabxii baay'eetu dabalamee jira. Kanaafiyyuu galaatii ilaalladha. Kanaaf yeroo dhiyoo keessatti qabxiin keessan ni ifama jechuudha. Gamasumaan private kilaasii galmeessaa jirra. Warreen barachuu barbaadan karaa Telegram channel keenya gamasumaan private kilaasii galmeessaa jirra waan ta'eef Telegram channel keenya join gochuun galmaa'uu dandeessu. Naachuraal saayinsii keessa maatisii fi fiiziksii, sooshaal saayinsii keessa ammoo ammatti hin baramne garuu barattoonni koomanti booskii irratti sooshaal saayinsii keessaa gosa barachuu barbaadan gosa 2 naaf ka'a. Akkasumallee teelegiraamii keenya join gochuudhaan vootiin qophaa'ee jira waan ta'eef achirraa voot gootu jechuudha. Okay. Sooshaal saayinsii gosa barachuu barbaadan teelegiraamii keenya join gochuun achirraa voot gootu. Gosa isin filattan sanarratti isiniif qophaa'a jechuudha. Okay. Ammaaf garuu naachuraal saayinsii, maatisii fi fiiziksii galmeessaa jirra waan ta'eef barattoonni dafaatii galmaasanii jenna. Kan sooshaal saayinsii immoo teelegiraamii keenya join gochuun vootii sana voot godha. Okay. Qabxii gaarii isiniif haa ta'u. Horaa bulaa.